Higaashini maal gootre karagaa kana hojjechiisee jechuudha. Kanaaf jetteetu kan isin biyya galuu didee jechuudha. Isaan gaafa duraa maal jedhaniini biyya galii. Amma nuti achi dhaqnee deebinutti waan eebbi mucaa keenyaa gaheef biyya galiitu turtii ji'a lama qabda waan ta'eef biyya galiitu deebi jedhaniini itti maniini jechuudha. Ishiin immoo yoom isheetti tiree giiftiin waan qopheeffatteetti kanaaf jetteetu jechuudha kan ishee didee jechuudha. Ashamaa harka fuunee akkamitti hordoftoota siifan gindootu bakka jirtanitti nagaa faraarru waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka gara chaanaalii kana nagaa dhuftan isiniin jedhee jira. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan like subscribe share gootan malee hin darbina adaraa isiniin jira adaraa keessattu subscribe naa godhaa family please oromoo kodhugaa waaqaan jajjabeessaa isiniin jedha. Wantoota ani dhiyeessu wanta dogongora qabaatu illee jiraate koomentii naaf kennaa isiniin jedha. Warri maatii koomoo akkuma kaleesseen gadda koomentii naa laachaa jabaadhu naan jecha har'aan nageessanii ammas galata hedduu na biraa qabdu ammas jajjabinni keessanitti haa fufuu isiniin jedha. Tole har'a immoo viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Maaliin dhuftee jechuun keessaniin oolu jechuudha. Baay'ee nama garrama jechuudha wantoota nama garramuufi. Wantoota nuti guyyaa kanatti dhagaa oolu jechuudha. Inna akkas ture mica'oo suura ishii garuu beekuma dhufkame yaa'u baay'ee ni baasuun barbaanne maaliifi maatiin ishii Itoophiyaa waan jiraniif mica'oon kun borullee gaawiyoochuu keessaa baate jaalala kaleessa maatii ishii qabanii hir'achuu waan danda'uuf jechuudha. Sababii kanaatiif iyyuu jechuudha. Egaa mica'oon kun kan ishiin jiraattu Dubaayidha. Dubaay jiraatti akkuma nama tokko manuma nama tokkotti galtee jechuudha. Akkuma nama tokko manatti galtee hojiidhaaf kan ishiin deemtee hojii hojjechaa turte jechuudha. Turtii mana kana keessa waggaa 4 turte jechuudha. Waggaa 4 jiraattee gafa kaanii jarri warri ishiin bira teessu ilma qabu. Ilma eebbisiifachuudhaaf ilma qabu jechuudha. Ilma eebbisiifachuudhaaf ilma qabu ilmi isaanii immoo isatti barata Ameerikaatti kan inni barachaa jechuudha. Sababii kanaaf sababii mucaan Ameerikaatti baratuuf iyyuu dirqama deemanii eebbisiisuu qabu. Kanaaf jedhaniitu ishiin warri isaan jiraatan Dubaayidha malee dhaloonni jara kanaa immoo Ijiptidha. Ijipti kan isaan jiraatan dhaloonni isaanii jechuudha. Kanaaf iyyuu Dubaay keessaatii uumaa fira wayiin namoota hin qabani kan isaan jechuudha. Achi mica'oon kun immoo Itoophiyaadhaa isaan bira teessee hojjettu isaanii isaan faana hojjechaa ture jechuudha. Achi gaafa kaanii guyyaan eebba mucaa isaanii gaafa ga'u ji'a lama dursanii deeman waan qabaniif egaa immoo jiramittiree wantoota babbashannanaminaaminis waan deemaniif jechuudha. Achiin mica'oo kanaaf maal jedhaniini nuti deemnee mucaa eebbisiifna. Sababii kanaaf iyyuu ati gara Itoophiyaatti galii ji'a lama qabda waan ta'eef nu wanta si barbaachisu hundumaa si goona kanaafuu gara Itoophiyaatti galii jedhanii gaafataniini. Jennaan ishiin immoo maal jetteen lakkeen Itoophiyaatti deebi'uu hin barbaadu galuu hin barbaadu ammas hin dhuftan tasumaan taa'aa jetteen lakkisii wayyaanaan diddeeni jechuudha. Ishiin dinnaani wanta ishii barbaachisu mana sun keessatti wanta nama tokkoof barbaachisu egaa turtiin ji'a lamaa jechuun hammam akka ta'e ilaala fagoodha jechuudha. Kanaafuu turtii ji'a lamaa kanaaf waan ishii barbaachisu hunduma ishiidhaa guutanii deeman jechuudha isaan. Egaa gaafa isaan kana hunduma ishiidhaa guutanii deemanii guyyaa isaanii ga'ee gaafa isaan deemanii egaa niitiin yaa'u bara kana immoo eenyumti keenya iyyuu beekna jechuudha. Bakka kaameraan taa'u hin beeknu. Kaameraan nuti agarru kaameraa ifaan ifa taa'u tokko lama sadii arguu dandeenya mana keessatti. Garuu kan nuti agarre meeqa isaatu jira amma kaameraan. Han nuti hin beekne jechuudha. Kaameraa hedduutu jira. Nu garuu hin beeknu isa kan beekna nuti isa gurguddaa isa agarru beekna malee jechuudha. Ijoollee keenya yeroo baay'ee kan shawwadu kanadha fi kaayyoo manaa baateef wallaaluudha jechuudha. Kaayyoo manaa baateef wallaaluu fi kaameraa dhoksaatti taa'u jechuudha. Ani jireenya koo keessatti mana kaameraan jiru natti tola. Manni kaameraan jiru ko free time qabda bakka. Akka barbaadetti jiraachuu dandeessa mana kaameraan jiru keessatti jechuudha. Yeroo kee eegdee hojii kee kabajjee hojjettee yeroo kee kabajjee hojjettee bakka hin jiraatta. Manni kaameraan hin jirre rakkoodha dhugaa dubbachuuf taana tokko sumaafuu rakkoodha. Lammaffaan immoo bakka warra mana sun keessaa iyyuu rakkoodha jechuudha. Kaameraan jiraachuutti ko namoonni tokko hin saalfatuuni. Jechuun kaameraan sodaatu jechuudha akka waniitti. Kaameraan sodaachuu qabna ijoolleen keenya kun asumaarraallee dhaamsa kusiniif haa ta'u jechuudha. Achiin gara mica'oo kootti hin deebi'a. Mica'oo maal gooti isaan gaa niitiin kaameraa ishee asii fachiin daqqantee kan ishiin hin beekne malee kaameraa dhoksaa mana kana muluu keessatti deemte ishee manatti ishii gattee jechuudha namni biraa hin jiru.
garuu gafirraa lakki gara Itoophiyaatti deebi'i nuti homaa nama asii waan hin qabneef iddootiin si geessuu hin qabu jenna diddee haftee jechuudha achitti isaan biraa. Egaa niitiin kaameraa ishii mana keessatti daqqantee bakka ishiin agarreetti keessee deemteeni argitanii micaawwan kanan beektu kaameraa warrootuma fuullee beekti malee ishiin hin beektu jechuudha. Niitiin barriisa alaa irratti illee fakkeenya gaafa jalasii tuqaniin iyyamti. Barriisa alaa irratti illee eenyu dhufee jalasii akka tuquu fi eenyu akka dhiisu wanneechaa turte jechuudha niitiin kun. Gaafa kana maal gooti hamma torban tokko nagaadhuma taa'aa turte micaawwan kun jechuudha. Niitiin achi teessee hordoftiini. Hamma torban tokko nagaadhuma taa'aa turte gaafa kan maal gooti dursa shamarran fidde. Shamarran gaafa fidduuni niitiin maal jetti gaa silaa micaawwan kun waggaa 4 na bira teessee guyyaa tokko as keessaan shamarran hiriyyaa qaba jettee hin beektu. Ani hiriyyaa qaba jettee hin beektu. Dhaqxee hin beektu. Baatee hin beektu. Akkamitti shamarran fiddee jettee gaaffii ishiitti ta'eera. Akka waan guddaan duuba jiru hin beektu jechuudha isheen. Achiin maal gooti gaara shamarran turfee neeranii deemsa keessa amma immoo maal goote namicha fiddee kaa. Namicha fiddee gaafa kana dhiira fuutee mana niitiitti gashite niitiin barartee hin dhuftu hin gubattee achi teesseeti hin gubatti barartee dhufuu hin dandeessu ani ishiin deemte piroogiraamiidhaafi kana caala niitiin achi teessee bobaati kaa hin gubatti kaa halkanii guyyaa ishiin dhiira fiddee wanti tokko godhamu tokko hin hafne isiniin jedhan tokko wanti dhiiraaf dubartiin godhan wanti tokko hin hafne kana caala mana niitii mana shiishaa gootee achitti shiishaa isaanii xuuxuqa namicha shiifaana shiishaa isaanii baqabaquu isaanii kana caala waan barbaadan hundumaa gochaa oolu kaameraan daqqalamee bitaa mirgaan isaan eegaa isaan kanan beekanii niitii yeroo hundumaa isaayyuu ilaalti ta'uu hundidu. Ishii yeroo sun eegdee ilaalti ta'uu hundidu gudiidhuma jettu jechuudha. Gudiidhuma jettu jedhugaa waaqa. Yaa shamarran keenya. Gudi. Egaa maal gooti kana caala niitiin hartee bobaatee lafti ishiin fudhatu waaqi ishiin fudhatu maraattee gaafa kana mucaawatti kana sanas hin jenneeni mucaawwan dhimma ishee hojii ishee hojjetatti isaan bakka fataa jedhuqa achi jira akka jaagni dhiirummaa isaa gootummaa isaa agarsiisa qaachiiti sabii bakki irraa bahee tokkos inni immoo mana keessatti tokkosa gaa mana keessaa tokkosa xiyyiitii afaan isaatti naqate maal oomee akka taasisu safuudha dhugaa waaqa haqariif kaayyoo manaa baaniif hin beekanii. Eessan jira jettee yaaddu teekinooloojiin babal'ateera jettee yaaddu giiftiin kadhachinaa laqallaqsiifti kashiin inni immoo achii tokko sakaakana tokkosiitti qabsiise achii tuzaaraasaa aarsaarraa achii wanni dhukasan kana caala niitiin maal gooti isiniin jedharee gubattee achii teessi waan ishii fudhatu lafti ishiin fudhatu ishiin kaameraa ishiitiin ganamas galgalas guyyaa silaalti namichi mana tolgalee taaciisaa oolu achiin gaafa kan maal gooti lookeeshinii ergitee fi poolisootaaf qat gootee poolisoota ergiteeni. Qat gootee gaafa poolisoota ergituuni poolisoonni dhaqanii jechuudha. Poolisoonni dhaqanii wanta ishiin gochaa turte hundumaa niitiin achi teessee nettee ergiteettii fi poolisootaaf kun ishii akka ta'e poolisoonni agarsiisanii kana jaala maal godhee qeelimtoo Duubaay. Kachallee Duubaay jirti jechuudha amantalli. Amma kachallee Duubaay galte intalli kunoo eengadda jechuudha. Eengadda kachallee Duubaay galte intalli. Egaa achi keessa teessi gaamma kunoo kana dhagaa kaayyoo manaa baaniif hin beekan maal rakkoo qabaam turtii ji'a lamaa miti turtii ji'a tokko keessattuu Itoophiyaatti deebitee galtee yoo deebitee dhuftee maal rakkoo qabe isaan hojjechiisaaf ishiituu miti giiftiin kaayyeeffatteetti kaasa kanaaf ishii daadura qopheeffattee teessee giiftiin tokkosiisuuf teessi daashin achi. Egaa yoo dhugaa dubbachuufi nuti dhageenya amma maal gooti gaafa galte. Yoo nammoo maal jedhu seede warra ishii muqeerraa intala keenya kun bilbilli ishii dudidee madaamiin hin ajjeefte ta'ee hin beeknu nuti birrii dhawwattee wayin bilbila irraa fuute wayin kana goote hatiin boossi yoon asii fachi abbaan hin bu'aa bulaa yoon ajjan naqama biyyi gaafachii baatoo maal jetti gaashiin immoo bilbila koon irraa fuute itoo ani hin balleessin mana hidhaan agashisiifteeti. Osoo nomaan godhin
najjeesisuuf natti qollosiifteetti kana jetti gaafa galtee moshi nuti immoo dursiree dhageenya gudii kee dursiree dhageenya nuti immoo otoo haadhuma kee abbaa kee beekanii akka isaan hin boonye akka isaan hin dhiphanne itti muturan gudii kee dhugaa egaa shamarran keenyi gaafa manaa baanumee maaliif baanee maal hojjechuuf baanee jennee of gaafachuu qabna dursa amma dhugaadhuma dubbachuuf biyya akkasii keessatti dhiisaatii nama biyyuma Itoophiyaa keessattuu gaafa namni manaa deeme kana godhu indam ka foolisoonni sun ajjeemneyyuu ani dhugaa waaqa isaan galateeffadhe jechuudha. Innaa kanaaf shamarran keenya adaraa keessa kan kunoo kan akka kanaan ijoollee keenya arrabsiisu. Adaraa keessan jabaadhaate jechuudha. Dhugaa waaqa jabaadhaati of eeggannoo cimaa taasisaa. Gaafa waan akkasii ta'e fakkeenya gaafa isaan karaa minaamni deeman galaa bakka galta marra koo qaba Itoophiyaatti haadha kee abbaa keetti galta malee qilleensa Itoophiyaatti galta malee koo marra koo qaba. Har'a dhuftee boru galii yoo jedhan yoo galte marra koo qaba kun maayidhaan haati keenyi abbaan keenyi kaleessa gaafa nu guddisanii mana namaatti galanii miti kan nu guddisan. Silazii kanaafuu maal gochuu qabna ree galaannaan galuudha bakka malee wanta san kana mana baaniif ati dhiira fidda taanaan ikkoo kuni basma waan hin jirredhame ati rikeerdii cabsite siin jennaan rikeerdii cabsite ati innaa kanaaf ijoolleen keenyi jabaadhaaf eeggannoo cimaa taasisaa please dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi warroonni mana namaa keessa teessanii waan taane hojjettan warroonni mana namaa keessa teessanii baay'ee isaanii jiran Itu abbaan manaa fi haadha manaa wajjin jiranii atoo madaamii fi abbaan manaa wajjin jiranii waan hin taane kan hojjetan hedduu isaanii jira. Kun waaqa birattis harka shiirraa nyaachaa irra deebitee waan akkasiin hojjeti. Mana namaa ammoo teessee mana namaatti dhiira fidii Yesuus. Of beeka. Dura of beeki eessa akka jirtu beekidu. Dursa of beeki. Kana mana hidhaarraa baasuun qaban turan. Kaayyoo mana abbaa dargame qe'ee abbaa shishiitti fakkaateen sireen giifti. Qe'ee haadha shishiitti fakkaateen siree qe'een haadha ofii fi qe'een abbaa ofii saalfii qabas jemmar. Kabaja qaba qe'een haadha ofii fi abbaa ofii akka barbaadetti dhiiran fiddu. Saatii isaan hin jirre dhiisi yeroo kamuu dhiiran fiddu qe'ee abbaa fi haadha fiddu. Kanaaf of eeggannoo cimaa taasisaa ijoolleen keenya kanarraa waa hedduu barattu abdii guddaan qaba. Kanaafuu turtii gaarii naa qabaadhaa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti like, subscribe, share gochuun immoo hidda gatii naa isin jedhaa. Bye nagaan naa tura.